baga gammanne Oromoon idil addunyaa keessa jirtan kanaaf ammoo waa gammachus miti tariitii yeroo ammaa kana mul'anni deemaa jiru akeekni deemaa jiru gaarii fakkaataa haala keessumaanuyyuu walloo guyyaa hadhaa bilisa of baasuun magaalaa Kamisee akka dhuunfattee ifatti kan ammaa kana dhaaddannoo gurguddaa fi yookiin ammoo akka bara 2018tti gammachuu guddaadhaan kan magaalattii ofii harkatti qabachuun keessumaanuyyuu qeerroo waraana adda bilisummaa Oromoo kutaa sanirra yookiin ammoo naannoo Kamisee walloo keessa socho'uun guyyaa hadhaa Kamiseen Oromoo harkatti deebitees jirti. Haa ta'u ammoo Oromoo fi Oromiyaan biyya keessa jirtan ammaa kana golaalee Oromiyaa hunda keessa warroota bilisiqinnaa ammaa kana qeerroo keenya kara Tigraay yookiin Amaaratti oofanii waraana Tigraay irratti ficcisiisaa turan ammaa kana warra sanniin warroota kaadiree fi kaabinee irratti yeroon tarkaanfii fudhatan amma golaalee Oromiyaa irraa hundarraa waraana adda bilisummaa Oromoos amma yeroon geette kan jedhuun ummanni keenya yookiin ammoo guutuun Oromiyaa wajjin kallattiilee jiruun waraanni adda bilisummaa Oromoos ummata Oromoo kaasee ummata Oromoo qabatee akka loltoota Tigraayitti yeroon loluuf ka'u yeroon qophii godhachuu qabus amma kana jechuun ammoo kiiloomeetira 375 qofa daseen magaalaa Finfinnee irraa kan fagaatu kana booda ammoo fuulleffannaan isaanii kara magaalaa kamitti warra Tigraay kara magaalaa Kombolchaatti kara magaalaa Kombolchaa jechuun ammoo Dabra Birhaanii fi Shawaroobii tofaa jechuun Shawaroobii gaafa qabatan ammoo Finfinnee seenuuf kiiloomeetira meeqatu hafee Oromoon tilmaamuu qaba jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoos ammoo bifuma hadha jiru kanaan itti fufuu qaba nama sheer godhaa waliin gaha namoota yaama hanga sifamu sirba kanaan bu'aara. Kaamraan kiyyaa namni hedduun kaamraa jechaa jirtanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kadii sagaleen kiyya ni dhageessisaami sagaleen kiyya ni dhageessisamoo dhageessisuu sagamee tokko naatu qaawwarroonni as keessa jirtan sagalee yoo rakkoo qabaate isinii sirreessa sagaleen kiyya yoo rakkoo qabaate isinii sirreessa sagalee kiyya mee namoonni as jala jirtan nabulee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Kadi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee sagalee kiyya namni keessan keessa jirtan sagaleen kiyya dhagahama tokko tuqa.
sagaleen kiyya dhagahama already sagaleen kiyya ni dhagahama jedheetiin tilmaama akka argaa jirutti ummanni Oromoo yeroon kana yeroon dirqama ummanni Oromoo qabu yeroon ammaa kana amarri okay galatoomii Karima galatoomii sagaleen kiyya bareechisee dhageessisa ummanni Oromoo yeroon qabsaa'u qabus yeroon irratti dalaguu qabus irratti dalaguu qabnus yeroon tana kana yoo jedhu ammoo keessaan ilmaan Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbattanii yeroon tarkaanfii barbaachisu warroota kaabinee fi kaadiree godinarraa gandarraa hanga godinaatti jirtu irratti tarkaanfii fudhattanii magaalaa Finfinnee marsitanii teessan ammaa kana mishitiin magaalaa Finfinnee marseetis jira dhugaa haa ta'u garuu gahummaan isaa magaalotii gurguddoo naannoo Oromiyaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo akkuma guyyaa har'aa magaalaa Kamisee qabatetti golaalee Oromiyaa hundarraa yeroon qabachuu qabdan yeroo tan Abiyyi Ahmad xumurri isaa guddatu baatii takkas sa'aatii 72 nu kennaa warri Tigraay kan jedhe sun dhugaan jirtu tan dhugaan jirtu warri Tigraay duraan Abiyyitu sa'aatii 72 keessatti waraana kana ni xumura jechaa ture amma garuu fallaasanii warri Tigraay sa'a 72 nu kenna sa'a 72 keessatti nuti Finfinnee 4 kiiloo seenne Abiyyi achi baafnaa jechaa jiran kanaaf ammoo icciti guddoon kan isnii himuu deemu ni ammas ummata keenya keessaan Oromiyaa bal'oo keessa jirtan qeerroon Walloo ammaa kanatti waan barbaachisu hunda gootee Kamisee harkatti galfattee jirti Oromiyaan bal'oon ammoo keessan ilmaan Oromoo golaalee hunda keessa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin taatanii halkan kun halkan nagahaa ta'uun qabu warroota kaadireef guyyaa naasaan guyyaan kaleessaa magaalaa Dasee warri TPLF qabate guyyaan hadhaa guyyaa gammachuu waraana adda bilisummaa Oromoo magaalaa Kamisee Walloo qabate Finfinnee qabachuufis ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisu hundaan golaalee hundarraa mul'isuu yeroo qabu amma waraanni adda bilisummaa Oromoo jiraachuu dhabuunis hojjechaa jiruu dhabuunis yeroon amma yeroo tana geessee nuti qophii ittiin taane jechi jedhu faallaa dubbii yeroo bara 1991 akka nuti hin taane nuti osoo qophaa'ee lolli kun nurra gahee akka hin jenne keessumaa nuyi hoggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoos yeroon bobbaatanii ummata Oromoo bobbaastanis yeroon tana yeroon amma geessee jirti yeroon geessee jirti ummata keenya karra fedammas warra bilisiginnaa yeroon dachetti dabaltu yeroo amma yeroon ummata Oromoo wajjin dhaabbattee keessan biyyattii tana kallattii fuula duraatiin Abiyyi maal gochuu deema yookiin istiraateejiin Abiyyi maalidha jennee gizee wallaaluu fi Abiyyi maal ta'aa jira jennee wal gaafannuu miti yeroon tun kallattii barbaachisuun ummanni keenya tarkaanfii fudhachuu fi waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatee yeroon tarkaanfii fudhatee biyya ofii bilisoomsuu qabus amma yeroon geessee jirti kanaaf ammoo sirbi kun ammoo keessaan waa hedduuf keessa qabaa sirba kana wajjin booharaa namoota hedduu ammoo fida sheer godhaa waliin gaa harkis hin cabu Share godhi nama fidii share godhaatii nama fida dubbiin naannoo Amaaraa Amaarri osoon TPLF isaan garafaa jirtu ummata Oromoo Walloo fi Shawaa keessaa ilaa hatta Adaamaatti lafa keenya nuti qabachuu qabna jette Amaarri kana ka jedhe ammoo dhimeektan
mokonnan kabbada Amerika irraa galee lola keessa dhaabbatee iddoo waraanaa dhaabbatee Oromiyaa yeroo ammaa kana weeraramuu kan qabdu nuti TPLF fi miti kallattiin lola kanaas ammoo ijjannoon keenyas Oromiyaa Shawaa fi Walloo biisun teenya ta'amaaraatii nama jechaa ture. Hadda ammoo gaafa kallattii hundaa warri TPLF fi garafaa jiranitti ummanni Oromoo dammaqee yeroon ammoo biyyattii ofiis maalummaa Oromummaallee kan mul'isu yeroon ta'a. Yeroo tana raftanii Oromoon idil addunyaa jirtan hundi kan biyya alaa kan biyya keessaa yeroon ummata keenya kakaasuu qabdanis yeroo kan yeroo ummata keenya ammoo kallattii barbaachisu hundaan cinaa dhaabbachuu qabus waraan adda bilisummaa Oromoo hoo maaltu barbaachisa ka jedhu yoo ta'e rasaasni ni barbaachisa yeroon ammoo gargaarsi guddaan waraan adda bilisummaa Oromoollee kallattii barbaachisu hundaan godhamuu fi qabu yeroon tan yeroon tun dabritee nuti ittiin qophoofne nuti rasaasan qopheeffanne ummanni Oromoo dammanne jechi jedhu gaafii abjuu ta'uuf deema. Oromoon gaafa mo'atamtus gaafa mootes sababaa fiduun isaa hin oolu namoonni hedduun dhugaa dubbachuuf ni moona ni moona maal goone hojjanne hojjechuuf ammoo dura dursinee yaaduutu barbaachisaadha yaadne turre amma waraanni adda bilisummaa Oromoo kan leenji'aa ture kan qophaa'aa ture golaalee Oromiyaa hundarraa yeroon tarkaanfii fudhatu yeroo ammaa tana sheer godhiitii as keessa ka jirtu yookii bahi yookii sheer godhiitii namoota fidi yookii sheer godhii namoota fidi yookii sheer godhii namoota fidi warri ijoollee suudiitii sagalee ta'e jechaa jirtan ijoollee suudiitii sagalee ta'atis jirra kallattii barbaachisu hundaan ijoollee suudiitii sagalee ta'aa jira ijoolleen suudii rakkoon ijoollee suudiitu tokkoffaan mootummaa nama nyaataa yookiin mootummaa sammuun hin yaadne kana kanaaf mootummaan kun yoo kufe mootummaan kun yoo bakka kana ka'e ijoolleen suudis furmaata argattu ijoolleen suudis yoo ammaa kana jechuudha. Warroonni kallattii tokko malee kallattii biraatiin hin yaadne. Rakkoon gufuun guddaan ijoollee suudii mootummaa suudis yoo gaafatte shortaa suudis yoo gaafatte imbaasii suudis yoo gaafatte rakkoon mootummaa keessan tunarraa fudhachuu didee jedha deebiin isaa. Deebiin isaa mootummaan keessan irraa fudhachuu didee eessatti naqa baaratti naqaayii hin jedha akkam goota rakkoon ijoollee kana mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa nama kiyya ni fudhadha yoo ka jedhu ta'e mootummaan Suudii nama achi keessa teessee mootummaan Suudii baajata irratti baasaa jira. Warri kallattii tokkoon qofa yaaddan. Ijoollee Suudiitiin sagalee ta'uu jechuun kanuma. Ijoollee Suudiitiin sagalee ta'uu jechuun mootummaa nama nyaataa kana kuffisuu danda'uu fi uummata irratti kakaasuu danda'uudha. Kabiraatii miti jechuudha. Ani ijoollee Suudii jedhee maqaa dha'uu qofaa miti. Akkasitti kallattii tokko qofaan tilmaamuu yookiin yaaduu osoo hin taane ijoolleen Suudii rakkoon isheen qabdu rakkoo mootummaa biyyattiiti. Mootummaan Suudii dhimma tokko irraa hin qabu. Nama tokko qadiyaadhaan ka hidhe hin qabu mootummaan Suudii waan beekuu qabdan keessaa. Mootummaan Suudii namni rakkootti ta'e namni akka ijoolleen sun achi turtu barbaade mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Suudii nama qadiyaa yookiin nama ashiisha wajjin hidhamee dhugaa walitti dubbanna. Ijoolleen Suudii sas keessa jirtan argaatis jira. Sagalee ijoollee Suudiitii ta'uu qabda maal ka jettan. Ijoollee Suudiitii warri kallattii miidiyaatiin na beektan ta'aafii jirra. Warri kallattii laayivii yookiin feesbuuka sooshaal miidiyaa hiyyaatiin na beektan ijoollee Suudii rakkoon ijoollee Suudii mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Suudii nama ashiisha wajjin qabe nama gaara fiifaatitti haraqee wajjin qabe qadiyaa hidheen jiru. Ijoollee hoggaa tokko hidhamte kana keessatti ani qadiyaa hidhamee murtiin nam murtaa'ee hidhamee ka jedhu namni tokko ka dhagee jirtani dhugaa dubbachuuf hin jiru hin jirtan yoo ka ta'e na dubbisa. An dhageenye already hoggaa tokko ijoolleen kun kan sagalee ta'aafis turre hoggaa tokko guututti namni qadiyaa hidhame jedhu hin jiru namni qabame hidhame qofa jedhu. Rakkoon qabamuu kun maali? Akka biyyatti hin galle mootummaan eeyyaman kennineef. Mootummaan eessa baaratti naqa? Mee amma baara galaana diimatti aanaqu mootummaan Suudii. Mootummaan Suudii yoo xiqqaate haayilaandiin bishaan takka riyaala 2. Yoon riyaala takka san itti baasaa jira. Namni 40,000 guyyatti yeroo takka bishaan haayilaandii takka ka dhugoote 40,000 ta'uu tilmaama.
Baajanni Suudi Arabiyaa irraa bahaa jiru ofirraa baasaa jira mootummaan Itoophiyaa achi qallabaan jiru. Mootummaan Suudii galchuu barbaada galchuu barbaada. Garuu rakkoo kana akkatti ta'e mootummaa gabroonfataa yookiin ammoo mootummaa abbaa irree ammaa kana biyyattii bulchaa jiru jechuudha. Lafa addunyaa kanarratti Filisxeen keessatti lolli ni ta'ama. Biyya addunyaa kana keessa lolli ni ta'ama. Akka biyya Itoophiyaatti reeffa namaa irra namni barri tarkaanfatee darbu hin jiru. Namoonni hedduun biyyoota alaa keessaa daawwachaa jirtan argaa jirtan. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa malee biyyi reeffa namaa irra tarkaanfattee darbitu. Namni jiru nama du'e irra tarkaanfatee dabru Itoophiyaa malee jira. Bara kana malee arginee jirra. Bara diktaatar Abiyyi Ahmed kana malee arginee jirra. Arginee hin jiru. Yoo ka fiilmii keessaa ta'e malee. Yoo fiilmii keessatti fiilmii Shaarukaan, fiilmii Roonaamboo, fiilmii Muraad Alamdan yoo laaltaniin alatti nama ajjeesanii karra tarkaanfatan hin jiru. Biyya Itoophiyaa san keessatti bara kana jaarraa 21ffaa keessa diktaatar Abiyyi Ahmediin argine jechuudha. Dhugaa dubbachuun kana. Kana jechuun ammoo rakkoon ijoollee Suudii eenyu mootummaa Suudiitii miti. Mootummaan Suudii waan goone ijoollee tana akka nama tokkotti baqatanii biyya san dhufa seeraan ala jiran seera ofii kabachiisuuf ijoollee kana hidhe. Ijoollee kana ammoo kanaa galchi jedhuun mootummaa Itoophiyaa ture. Mootummaa yoo hin jirre mootummaa akka ittiin galle yoo ka fedhu ta'e eenyutu rakkoo qaba. Gaafa quba nama qabdu qubni afur akkasi garagaru hubachaa deemuu qabdaa jechuudha. Kanaaf horroonni ammaa kana maali jettan sagalee ta'uun kanuma. Kanaaf ammoo ummanni keenya ammaa kana guddaan yeroon yeroodha. Ijoolleen kun hoggaa gaanii jiran hadhanii dhabne. Furmaanni ijoollee kanaa mootummaa kana buusu. Mootummaa kana buusu bakka jirtanii kaatanii ijoollee biyyaa qeerroo biyyaa haaywolee abbolee kakaasuu danda'uun yeroo qabdan yeroo ta'a. Sagalee ta'uun ijoollee Suudiitii kana jechuudha dhugaa dubbachuun. Ijoollee Suudiitii dhugaa sagaleen ta'oota peestaalii zubaalaa uffattee deemuu miti. Peestaalii zubaalaa uffattee deemuun hiikaa hin qabu. Sagaleedhaan yoo barbaachisaa ta'e mootummicha irratti sagalee baasuu danda'udha. Nama lama moo sadii arge nama tokko nama Yemanii nama tokko nama ummata adii. Nama sagaleedhaan mootummaa Suudii irratti dhiibbaa godhu. Oromoon peestaalii zubaalaa uffattee deemuun hiikaa qaba hiikaan qabu. Ani illee zubaalaa keessa jira jechuudha. Kana jechuun kallattii tokko yoo laalte arrabso kallattii tokko yoo laalte garuu ijoollee san wajjin wal fakkaachuudha yaada namoonni hedduun fudhatanii hojjechaa jiranitti jechuudha. Hojjechuu kana irratti practically wanti hojjechuu qabdan ammoo wanti ifaan ifatti hojjechuu qabdan maal godhuu danda'a? Dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa ijoollee Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti hoggaa tokko shamsuu ta'ee jira. Dhugaadha ta'ee jira. Kana hin taane yoo jette ammoo akka itti yaaddan beeku akka itti yaaduttis rakkoon mootummaa ijoollee Suudi Arabiyaa mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaa ammoo akkamitti jissina ka jedhu ammoo amma geesse yeroo tanatti qeerroo fi qarree biyya keessaa namoonni hunditti bilbilee kaafnee dammaqsinee yeroon ummata keenya jajjabeessinu yeroon ummata keenyaan ka'aa jennu amma. Kanaaf ammoo waan barbaachisu hunda gochuun dirqama keenya yoo ta'e jettan kallattii kana. Hanga kanaaf ammoo qeerroo walloo tarkaanfiin keessan ammallee kana boodetti fufuu qaba. Tarkaanfiin keessan walloo yookiin kamisee qofatti taabbachuun qabu. Daseen jirti kallattii kanaan ammoo daseellee ummata TPLF wajjin kallattii jiruun ummata Amaaraa keessaa buqqisuu danda'uu qabdan. Shawaroobiin ummata walloo irraa kan fudhatamte Shawaroobiin yeroo ammaa kanatti personal xiqqaatee Shawaroobii deeffachuu yeroo qabu ummanni walloo yeroo ammaa ta'a. Shawaroobii jechuun lafa Oromooti. Dabra Birhaan jechuun lafa Oromooti. Yeroon ammaa tana ummata TPLF wajjin taatanii Shawaroobii Dabra Birhaan yeroon ummanni Oromoo walloo deebisuu qabu yeroo ammaa tana. Ummanni Oromiyaa magaalaa Finfinnee yeroo marsee 4 kiiloo dursee seenuu qabu yeroon tana. Yeroon geessee jirti horri raftan wal dammaqsaa warri hojjechaa jirtan itti fufaa kana isiniin jedhaa sagantaarraa kana gabaabseetuma isinii dhufee galatoomaa walitti deebinaa kallattii miidiyaatiin wal ilaallaa. Kanaaf ammoo namni yaada qabdan invite ergachuu dandeessanii yaada keessan irratti isin raaqee bala mee hangasiif ammoo yoo invite ergattaniif okay. Thank you.
share godi nama yami waliin gay ergaa walii dabarsi dhaabbattee footoo kiyya laaltamoo obboleeyyan keetii ka biyya jiru dabarsi yaada kana Aki amma kun basu kabahiri